Harka fuune hordoftoota MWM channel YouTube bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jechaa qophii addaa dargaggeessa Oromoo tokko irratti fuulleffate sagantaa addaa kan isin dhageessisu an Abdii Burqaa Oromooti. Gama tamsaasa kallattiitiin isin dabarsaa na faana tura. Yaadni keessan barbaachisaadha. Adaraa mucaa kana yaada keessan laadhaa fi akkam jirtu firoottan koo kanneen akka carraa ta'ee xalayaa koo kana gama fuula FB xalayaa jaalalaa irraan isin qaqqabe hundumti keessan nagaaf jaalalli iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jechuun barbaada. Xalayaan koo kun isinitti dheeratus adaraa naaf dubbisaa. Yaada keessan barbaadee waanan jedhu wallaalee biyya alagaa waanan jiruuf namaan mari'achuu hin dandeenye isinis xalayaa koo kana dubbiftanii akka yaada naaf gumaachitan abdii qaba. Maqaan kiyya Oliyaad Gaalii jedhama. Kaniin dhaladhee guddadhe Oromiyaa keessaa kutaa Jimmaa Aanaa Aggaarooti. Barumsa koos achuma iddoma dhaloota kootitti kutaa 1ffaa fi 2ffaa baradhee kutaa 2ffaa qabxii olaanaan xumuree gara yuunivarsiitiitti darbe. Akka carraa ta'ee yuunivarsiitii Ambootuu na qaqqabe. Hawwiin koo yeroo sanatti barumsa seeraa barachuun ture. Waggaa 2ffaa barnoota yuunivarsiitii Amboo utumaan baradhuu jaalalli na qabe. Innis intala Oromoo Tuulamaa Shawaa kan maqaan ishee Daraartuu jedhamtu irraa na qabee ture. Iddoon dhaloota ishii Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Seden Sooddoo magaalaa Irbuu Cululleeti. Wanti mucaa kana akka jaaladhu na godhe inni guddaan sammuu isheen qabduu fi dandeettii addaa isheen qabduu fi sochii isheen qeerroo Oromoo jabeessuu irratti sochootu hangana jedhee himuuf hin ulfaata. Anis kanumaan wal qabatee utuun jaalala isheetiin qabamee sukkuumamaa jiruu gaaf tokko walgayii walitti qabamne mooraa yuunivarsiitii keessatti utuu yaada haala yeroo irratti mari'ataa jirruu an harka baasee yaada cimaa ta'e tokko dubbadhe. Erga gaafasiitii ilaalchi Daraartuun naaf qabdu dabalaa dhufe. Rakkoo garaa ishee jiru baastee nan mari'achuu jalqabde. Yaada garagaraa fi ilaalcha garagaraa waliif laachuu jalqabne. Wantoota garaa keenya keessa jiru hunda waliif himuu jalqabne. Innis odeeffannoo adda addaa fi gorsa hanga tokko isheetti himaan ture. Irraas barachaan ture. Utuu kanaan jirruu gaafa tokko waltajjii mooraa yuunivarsiitii keessatti geggeeffame irratti walaloo gaarii tokko naaf barreessi achirratti dubbisaa naan jette. Anis tole jedheen walaloo mata dureen ishii saba sabbata kute jedhu tokko barreesseef. Isheenis waltajjii sanirratti dubbistee itti gammaddee barattoota baay'ee biraa hamilee cimaa argattee garuu hooggantoota achi keessa turan tokko irraan immoo idimaa fi tuffiidhaan waltajjii irraa gadi buute. Erga gaafasiitii Daraartuun koo mooraa yuunivarsiitii keessatti argamtee hin beektu. Tarkaanfii hoogganaa yuunivarsiitii fi itti aanaan ishee irratti fudhatan mucaa kana duuba dhaaba farra nageenyaatu jira jechuun barumsa irraa ari'amte. Anis erga gaafa saniitii barumsi natti hadhaa'e. Jireenyis ibicha natti ta'e. Utuu yaada isheetiin sammuun koo nyaatamuu akka tasaa ta'eetiin gaaf tokko bilbiltee na waamte. Haajaa guddaadhaafan si barbaadaa torbee kana keessa wal arguu qabna naan jette. Anis ishee utuu hin argin addaan ture waan ta'eef dafeetiin tole jedheenii beellameefi. Beellamni keenya qaqqabee jennaan subii obboroo halkaniin ka'ee konkolaataa Finfinnee irraa qabadhee sokkee adeemsa dheeraa deema bakka dhaloota ishee
Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Sadan Sooddoo magaalaa Irbuu Culullee qaqqabee yoon bilbilee fi eessattiin bu'a jedheen isheenis fuuldura hoteela Sadan Sooddoo naan jette. Isheen qophii cimaa qopheessitee hoteela eessumasii hoteela Sadan Sooddootti na eegde. Egaa affeerraa gaafasii himuun yerootu na hanqata. Qophii bareedduu fi qophii ho'aa ta'e naaf qopheessite, na keessummeessite, waan baay'ee akkaan ishee dabalee jaalladhu na taasisee ture. Waa'ee jaalala keenyaa hunda erga waliif haasofne booda akkas naan jette. Ani amma booda barumsa koorraa ari'amee jiraachuu waan hin dandeenyeef hanga barumsa kee xumurtee wal agarruu kunoo eessuma kootii wal bari naan jette. Eessuma isheetii wal na barsiistee guyyaa tokko sanatti wajjin oollee guyyaa lammaffaaf gargar baanee anis gara Ambootti deebi'e. Isheenis guyyoota muraasa booda gara biyya Duubaa'ii biyya Arabaa imalte. Anis barumsa koo itti fufuu dadhabee utuun yaaddoo fi gadadoo cimaa keessa jiru anis barumsa koorraa ari'ame. Innis bara 2014 hiriira mormii maastar pilaanii fi hiriira waan bahee qofaaf ari'ame. Anis hin turree utuun gara baadiyyaa deebi'ee maatii koo hin argin biyya gadi dhiisee karaa Suudaaniitiin daangaa cabsee Ijipti Kaayiroo seenee. Akkuma beekamu jireenyi biyya ormaa cimaadha. Anaaf immoo haaraadha. Itti baruu hin dandeenye. Daraartuun koos takka naaf bilbiltee hin beektu. Toora FB koorrattis barbaadeen dhabe. Amma waggaa tokko guutuuf deemna. Achumatti biyya Ijiptitti akka tasaa ta'ee intala naannoo kootii wayii argeen wajjin jaalala xiqqoo jalqabe. Utuun jedhuu na fuutu malee naan jette. Tole jedhee waliif galle. Fuuchuuf torbee tokkotu nuuf hafe. Intalti kun utuu wal hin jaalatin dura yeroon bosona keessa qaxxaamuree gammoojjii saararraa dhufetti na argitee wayaa naaf bittee na nyaachiftee na obaastee waan baay'ee na wajjin cinqamtee jirti. Anis kanumaan wal qabatee jaalalli irraa na qabaa dhufe. Garuu alan daraartuu koo yaadadhu garaatu na raafama. Erga cidha keenya beellama horatee torbeetti deebi'ee booda daraartuun kiyya gara toora feesbuukaatiin hiinaan jette. Anis rifadhee eeyyuu alan jedhu suuraa kiyya kan wajjin gaafa hoteelatti kaane natti ergite. Anis rifadheen waanan jedhu wallaale. Alan kana hunda ilaalu jaalalleen koo isheen haaraa na bira dhaabbattee ilaalti. Isheenis hirrifatte. Anis waan duraan jiru kana itti hin himne nan dhokse. Isheenis fuula natti jijjiirtee booda daraartuudhaan bilbila kee ergi jedheen anis kiyyas ergee fi daqiiqaa tokko booda bilbiltee na dubbistee akkas jette. Akka ati biyya Masrii jirtu nan beekaa. Anis dhufuuf torbee tokko qofatu naaf hafee abshir naan jette. Ammaaf dubbachuu hin danda'u hojii harkaa qabaa naan jette. Gurra koo irratti cufte. Alan kana hunda dubbadhu ammas hiriyyaan koo isheen haaraa na bira jirti. Anoo maal godhu utuun alan kana of ajjeese hin jibbu hin du'u. Du'uunis waa tokko bu'aanaaf hin buusu. Utuun lammii koo qabuu jedheen murteeffadhe. Mee lammii koo utuu isin ta'ee maal gootu? Kamtu naaf gaariidha. Ani murteessuun dadhabee adaraa lammii koo mala naaf malaa jedhanii sagalee keessan akka murteeffadhu naaf hubadha. Oliyaad Kaa'iroorraa. Adaraa Oliyaadiif yaada qabaattan gama koomantiidhaan barreessaaf. Yaadni keessan Oliyaadiif akka
qunnamu sheer gochuu hin dagatinaa. Suuraa isheen hoteelatti ka'an tokko isiniif poosti gochuu hin barbaanne eegumsaa fi kabajaa Daraartuu waan ta'eef. Hordoftoota MWM channel YouTube warri maatii keenya hin ta'in YouTube keenya subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Akka yeroo gara yerootti qophii keenya babbareedoon akkanaa isin bira ga'uu barbaadan mallattoo bilbilaa san tuquun mallattoo ollii jedhu tuquun nu hordofaa.